Ashamarka fuunee daawwattoota fi hordoftoota Anolee Global Media akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirra haa jiraatu hundi keessanuu kabajaan nuti isiniif qabnu guddaadha. Egaa ka qophii keenya guyyaa guyyaan isiniif dhiyeessina. Qophii keenya guyyaa guyyaan isiniif dhiyaatan irratti waan isin gammachiises wanta isinitti hin tolinis karaa sanduuqa yaadaatiin nuuf kaa'uu dandeettanii. Egaa qophii keenya har'aa keessattis waa mata duree takka laalla. Mata duree akkasitti illee miti namoota akka sabaatitti akka miidiyaa keenyatti dinqisiifachuu barbaadnutu jira jechuudha. Dhibeen guddaan weerara addunyaa kanaa ta'e koronaan yeroo ammaa kana addunyaa kana baay'ee muddaa jira jechuudha. Addunyaan yaaddoo hamaa keessa galtee jirti jechuudha. Isa kana wal qabsiisee namoota lama kan galateeffachuu barbaadutu jira, kan dinqisiifachuu barbaadutu jira. Kanaaf waa'ee isaanii ilaallaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya. Anolee Global Media guyyaa guyyaan oduulee garagaraa oduulee biyya keessaa fi addunyaalessaa isin biraan ga'a akkasuma qophii adda addaa kan isiniif dhiyeessu jechuudha. Qophiin keenya uf dura guyyaa guyyaan Anolee Global Media irraa isiniif darban bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni page Facebook keenya like follow hin godhin akkasuma warri YouTube channel keenya subscribe hin godhin tamsaasni keenya guyyaa guyyaa bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel keenya subscribe godha akkasuma page Facebook keenya like follow godha. Si YouTube channel keenya subscribe gochuun Facebook keenya mootu page Facebook keenya like follow gochuun nuuf hamileedha nu jajjabeessa daran hojii irra jirru kan akka jabaanneetiin hojjennu nu taasisa. Kanaaf hundi keessan YouTube channel keenya subscribe godha page Facebook keenya like follow godha jecha amma kallattimaan gara mata duree guyyaa irratti isin dabarsa. ATM Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haaraa Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu hin qaburre maqaa ATM Ummatarraa ummataaf. Kan daawwattootaa fi hordoftoota keenya mata dureen keenya guyyaa irraa akkuma iskiriina gubbaatti agartan kana nama jabaa dhugaa dargaggeessa umrii kanaan barumsa isaa meedisinii barachuudhaan doktorummaa isaa argateen ummata isaa tajaajilaa jiru. Dr. Nuraddiin Lukkee akkasuma Dr. Gurmeessaa galatoonfachuu barbaada jechuudha. Dr. Nuraddiin Lukkee dhimma vaayirasii koronaa kanaan wal qabatee COVID-19 kanaan wal qabatee osoo addaan hin kutin urga waa'een dhibee kanaa haasaamuu eegalee karaa feesbuukaatiin hubannoo gahaa ummataaf qoodaa jira jechuudha. Dhugaa isinitti hima waan biiroon fayyaa Oromiyaa akka biirootti akka dhaaba mootummaa tokkotti akka waajjira mootummaa tokkotti waan waajjirri biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa sektarri sun hin dalayne Dr. Nuraddiin kophaa isaa dalagaa ture jechuudha. Waa'ee koronaa vaayirasii afaan Oromootiin babbareechee tartiiba qabsiisee mata dureedhaan waan isin hin galin nagaafadhaa jechuudhaan beekumsa isaa nama nuuf qoode kana galateeffachuu barbaada. Galateeffachuu osoo hin ta'in guddaa tokko isa dinqisiifadhaa. Oromoon namoota akkanaa kana jabeessuu danda'uu qabdan. Nama baratee nu barsiisu kana jabeessuu danda'uu qabdan. Amantaa Islaamaa keessatti jechama tokko jira. Khayrukum man ta'allama al-Qur'aana wa 'allamahu. Qur'aana qofa irratti miti irra caalaan nama waan barate deebisee nama barsiise. Nama beekumsa argate beekumsa diinii haa ta'u ka duniyaa haa ta'u nama beekumsa argate san deebiseetiniin namaan gahee jechuudha. Ofii baratee hin callifne namni biraas barachuu qabaa jedheetiniin wal barsiisuun barnoonni amantaa kamuu keessattuu bakka guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf hubannaan Dr. Nuraddiin nuuf qoode ummata keenya hagam akka fayyade nama xiinxallee beekaa jechuudha. Gamanumaan Dr. Nuraddiin guddaa galatoonfachuu barbaada. Dr. Nuraddiin hojiin ati irra jirtu hojii gaariidha. Hojii jajjabeeffamuu qabuudha. Dargaggeessa ajaa'ibaati. Hayyuudha. Simboonna waan biiroon eegumsa fayyaa waan ministeerri fayyaa Itoophiyaa hin dalagin kophaa kee dalaguu jirtaa keessaa ummata Oromoo fayyaduu jirtaa guddaa tokko si dinqisiifanna. Jabaadhu kanumaan itti fufii ergaa Antoni video kana yoo dhaggeeffatu taate jajjabaadhu guddaa tokko si dinqisiifannaa. Barumsi ati guyyaa guyyaan karaa Facebook aatiin dabarsaa jirtu ummata Oromootiif dabarsaa jirtu akka malee ummata Oromoo fayyadaa jira.
jabaadhu itti fufii. Wanti garuu Dr. Nuraddiin Lukkeetiin jechuu barbaadnu yeroo akka dhibeen koronaa vaayirasii dhufu kan osoo hin tahin yeroo hundaayyuu waa'ee fayyaa irratti Dr. Nuraddiin Lukkee jechuun nama rakkoo san biyya keessa taa'eetiin waa'ee uummata Oromoo barreessaa ture. Yeroo akka malee mootummaan uummata fixaa ture sanitti nama diina funyaan jala taa'ee katabaa ture jechuudha. Dr. Nuraddiin akkuma waa'ee poolitikaa barreessan sanitti yoo weerarri kunillee uka darbu taate yeroo hunda waa'ee fayyaa irratti nu katabuu hin dhiisina. Barumsa waa'ee fayyaa irratti namoota nu dabarsan namoota muraasa qabna. Waa'ee poolitikaa immoo nama baay'ee qabna. Waa'ee fayyaa irratti hubannoo gahaa karaa sooshaal miidiyaatiin uummata keenyaaf akka qooddu gabanumaan si gaafannaa. Inni itti biraan mootu Dr. Gurmeessaadha. Dr. Gurmeessaa namni hin beekne hin jiru. Dr. Gurmeessaan yeroo dheeraadhaaf karaa sooshaal miidiyaatiin uummata keenya warra barsiisaa turedha jechuudha. Uummata keenya warra waa'ee fayyaa kana barsiisaa ture jechuudha. Dr. Gurmeessaa hundi keessanuu hin beektan. Dr. Gurmeessaanis akkuma Dr. Nuraddiin kanatti nama dinqisiifatamuu qabudha jechuudha. Kanaaf dhugaa sidin jedha. Bara kana addunyaan maa badde? Dargaggeessi keenya maa badde? Nama fakkeenya godhanu dhabne. Nama fakkeenya godhanu dhabne barbara. Dargaggeessi keenya lafaa dhufaan kuni nama fakkeenya godhatu dhabe. Nama fakkeenya nu ta'uu dhabne. Dr. Gurmeessaa fi Dr. Nuraddiin Lukkee nuti shababa lafaa dhufu kanaaf fakkeenya guddaadha. Fakkeenya nu taatan. Fakkeenya isaan godhanne nus akka isaaniitti saba keenya fayyaduu qabna. Kana jechuun waa'ee fayyaa irratti jechuu osoo hin tahin warroonni heelzii baratan, warroonni meedisinii fa'aa baratan, warroonni waa'ee fayyaa baratan gama fayyaatiin uummata keessan karaa sooshaal miidiyaatiin hubannaa qooduudhaan uummata keenya barsiisudha. Uummati keenya haala gabrummaa biyya keenya keessa jiru wal qabatee hammi barate baay'ee muraasaa jechuudha. Irra hedduun nama keenya warra hin baratin jechuudha. Warra hin baratin kana hubannaa qooduufiin waa'ee fayyaa irratti akkamitti fayyaa isaa akka eeggatu barsiisuun warri fayyaa barate dirqama qabaa jechuudha. Warra poolitikaa mootu poolitikaa irratti uummata keenya barsiisa. Warri waan garagaraa baratan qooda beekumsa keessaniitiin huma beeytanirraa uummata keessan barsiisa. Waan Rabbiin isin beeksise isinillee nama biraa barsiisa. Waan Rabbiin isin barsiise isinillee deebisa nama biraa barsiisa. Wal haa barsiifnu. Sammuu walii haa gabbifnu. Beekumsaan wal haa ijaarru. Diinagdee wal haa ijaarru. Oromoo wanti itti deemaa jirru keessaa waan biltsiginnaan nu godhaa jiru. Fuuldirri biltsiginnaan uummata Oromootiif yaadu waan baay'ee nama sodaachisu. Kanaaf Oromoon beekumsaan cimuu qaba, diinagdeedhaan cimuu qaba, poolitikaadhaan cimuu qaba, hawaasummaadhaan cimuu qaba jechuudha. Kana gochuuf maa inni namni hundi akka Dr. Nuraddiinitii fi akka Dr. Gurmeessaatitti qooda isaa bahachuu qaba jechuudha. Warri sooshaal miidiyaa gubbaa jiru kuni even wanti biraa haa ta'u ijoolleen keenya shamarranii akkaataa nyaatatti godhan akkaataa sirbi aadaa Oromootti sirbamu akkaataa taphni aadaa Oromootti taphatamu akkamitti akka wanti garagaraa qophaa'u waan beeytan waan ijoollummaa keessanirraa keessa dhuftan isa kana uummata keessan yoo barsiiftan baay'ee waan nama fayyadu baay'ee waan nama gargaaru jechuudha. Waan beeytan hunda yoo waliif sheer gootan yoo wal barsiiftan waan baay'ee gaariidha. Qalbiin tee sammuun tee nagaa argatti hin gammaddi Rabbi birallee nagaa argatta namni hin beekne immoo hin barataa jechuudha. Kanaaf hundi keenya waan beeknurraa waliif haa qoodnu dirqama Oromummaa haa baanu jechuudha. Nuti ummata Oromoo keessaa dhalanne ummata Oromootitti ba'aa ta'uu hin qabnu. Addunyaa tana keessaa dhalanne addunyaa tana irratti ba'aa ta'uu hin qabnu. Yommootu akka Dr. Nuraddiin fa'aa akka Dr. Gurmeessaa fa'aa waan beeknu uummata keenyaaf kabarsiifnu taate gaafsan addunyaatti ba'aa osoo hin tahin addunyaa fayyadaa jirraa jechuudha. Gaafsan Oromootti ba'aa ta'uu osoo hin tahin Oromoo fayyadaa jirraa jechuudha. Kanaaf uummata osoo hin baratin nu barsiise. Uummata ofii qullaa deemee nu uffisee nu barsiise. Uummata ofii osoo hin nyaatin nu nyaachisee nu barsiise. Kana deebifnee hubannaa isaanii gabbisuu qabna. Rakkoo isaa ka poolitikaa, ka dinagdee, ka hawaasummaa kallattii hundaanuu irraa furuu qabna. Kanaaf hundi keenya jara kanneen lamaan fakkeenya haa godhannu. Doktora taanaa osoo hin tahin homa beeytan irratti warra ikoonomiksii baratan namni tokko akkamitti daldalee akkamitti akka duroomuu danda'u barsiisuu danda'uu qabdan. Kallattii kamiyyoo dalagame mallayni dhufuu akka danda'u barsiisuu danda'uu qabdan. Kanaaf bifa kanaan wal haa jajjabeessinu. Jajjabaadhaa guddaa isin jaaladhaa har'a ka dhufe jara kanneen lamaan dinqisiifachuu fi nuti dargaggeeyyan isaanirraa fakkeenya
fudhannee akka isaan uummata isaanii tajaajilan kanatti nullee uummata keenya haa tajaajilu isiniin jechuu fi ulfaadha galatooma sagantaan teenya tun yoo isinitti tolte uummata Oromootiif share godhaa warri YouTube channel keenya subscribe godhin akkasuma warri page Facebook keenya like follow godhin Facebook keenya like follow godhaa YouTube channel keenya subscribe godhaa qophiin keenya guyyaa irraa kanumaan raawwataa bori mootu waan biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.